Kabajamtoota daawwattoota keenya har'as mata duree hubannoo fayyaa dhibee biraatiin walitti deebinee jirra. Mata dureen keenya har'aa rakkoo hawaasa keenyaa kan ta'e yeroo ammaa kanatti hedduu naannolee yookiin hospitaalota biyya keenya keessatti hedduu kan mul'ataa jiran rakkina tumors jedhamu. Tumorsiin kunis brain tumors kan jedhu irratti kan har'a haasofnu. Brain tumors jechaan maal jechaadha? Brain tumor yookiin tuumarii sammuu lubbuu qabeeyyiin hunduu wanta seelii jedhamu irraa kan uumamanidha. Qaamni ilma namaa uumamaan seelii haarawaa yeroo barbaachisaa ta'etti ni oomisha. Yeroo seeliin tokko moofe haarawaan bakka bu'a. Yeroo seeliin du'es seeliin haaroyin bakka bu'a. Kuni garuu yeroo barbaachisaa ta'etti. Qaamni daa'immanii fi ijoollees seelii haarawaa guddina isaaniitiif ni oomishu. Tumor kan jennuun kan uumamu yeroo seelii sirrii normaal fi sirrii kan hin ta'in yookiin abnormaal ta'anis yeroo hin barbaachisnetti yeroo oomishaman tumor kan uumamu ta'a. Brain tumor kan jennuun dhiita'a garmalee seelii hin barbaachisne sammuu ilma namaa keessatti guddatuu yeroo jalqabu. Sammuu fi sirna narvii yeroo ilaallu sammuun qaama lallaafaa ta'ee fi innis qaama ilma namaa keessaa isa murteessaa kan ta'edha. Sammuunis sirna narviitiin gama spinal cordiitiin kan wal qabatedha. Sammuu fi spinal cordiin wal ta'uudhaan sirna narvii central nervous system kan jedhamu uumu. Central nervous system bulchaa qaama ilma namaa guutuuti. Maalummaa namaa kanneen akka eenyummaa, ilaalcha, wanta dabre yaadachuu, ciminaa fi bilchina sammuu, dubbachuu, hubachuu fi fedhii namaa kan hordofuu fi qaamota miiraa kan akka fuunfatuu, ilaaluu, dhageettii fi dhandhamuu ammas miira gogaa namaa fa'as kan hordofudha. Sammuun qaamota gurguddoo sadi qabu. Sammuun qaamota gurguddoo sadiin qaban kanneen keessaa tokkoffaan cerebrum kan jennuun, lammaffaa cerebellumii fi inni sadaffaan brainstemdha. Cerebrum odeeffannoo alarraa gara qaama keenyaa dhufu deebii kan deebisuuf gargaarudha. Fakkeenya ibiddi quba keenyaa yoo kan nu gubu ta'e wanti suni ibidda ta'uu kan nutti himuu fi quba keenya butachuu akka qabnu kan nu beeksisudha. Dabalataanis dubbisuu, yaaduu, barachuu, dubbachuu fi fedhii keenya kan hordofudha. Inni lammaffaan cerebellum baalaansii yookiin madaallii qaamaa kan eeguu fi akka dhaabbannee deemnuu fi sochii biroos goonu kan nu gargaarudha. Brainstem kan jennuun sammuu fi spinal cordii kan wal qabsiisuu fi innis wantoota akka sirna hargansuu, ho'ina qaamaa fi dhiibbaa dhiigaa kan hordofudha. Sammuun kutaalee afur kan qabu ta'a. Lobe of the brain jennaan. Inni tokkoffaan frontal lobe yookiin fuulduree sammuu. Lammaffaan parietal lobe yookiin cinaa sammuu. Inni sadaffaan occipital lobe yookiin duubee sammuu. Inni afuraffaan temporal lobe yookiin jala sammuuti. Hojiin kutaalee kanaas gara kan ta'anidha. Dureen sammuu akka yaadnu, wantootaaf sababa akka qabaannu kan nu gargaarudha. Jalli sammuu karaalee narviin gurraa fi ijaa keessa darbuu fi amalaa fi haala keenya, maalummaa keenya kan hordofudha. Walumaa galatti tumor sammuu keessatti yeroo uumamu alada guddataa deemuun dhiibbaa qaamota sammuu keessaa iddoo san jiran irratti godhuun hojii qaamota sanii kan jeequ ta'a. Brain tumor kunniin gosa lama qabu. Isaanis inni tokkoffaan tumor sammuu jalqabaa yookiin primary brain tumors kan jennuun. Tumor kuni ka'umsi isaa yookiin jalqabbiin isaa sammuu keessatti kan ta'edha. Fakkeenya gliiomas. Tumor kunis iddoo lamatti addaan bahee kan ilaalamu ta'a. Benign brain tumors and malignant brain tumors jedhamu. Benign brain tumors kan jedhamu tumors kuni suuta kan guddatuu fi iddoo murtaa'e san irraa guddatanii kan hin babal'annedha. Yeroo maayikirooskooppii jalatti ilaalamanis seelii normaalii fakkaatu. Tumor gosa kanaa sarjariidhaan yookaan baqaqsanii baasuun qofti yaala gahaa ta'uu danda'a. Haa ta'u garuu iddoon inni itti biqile murteessaa kan ta'ee fi bakka murteessaa ta'etti yoo kan biqilu ta'e baay'ee nama miidhuu danda'a. Inni biraa malignant brain tumors kan jennuunidha. Gosti kuni saffisaan kan guddatuu fi lubbuu namaas dabarsuu kan danda'udha. Gosti kunis yeroo hedduu kaansarii sammuu jedhamuun beekama. Gosti kun iddoo jiru irraa sammuu keessaa fi spinal cordii keessas ni faffaca'u.
iddoo murtaawaa itti dhaabbatan hin qaban. Sababbiin isaas hidda isaanii gara seelii isa cinaa jiru keessa wanta diriirsuu danda'uu fi gara dhangala'oo sammuu isa surrii yookiin cerebrospinal fluid jedhamuu fi seelota biroo biras ga'uu wanta danda'aniif. Benign tumors fi malignant tumors wal bira qabnee yeroo ilaallu benign tumors suuta kan guddatan, malignant tumors saffisaan kan guddatan. Benign tumors iddoo murtaawaa taa'u, malignant tumors iddoo murtaawaa hin taa'an. Benign tumors hin faffaca'an, malignant tumors garuu ni faffaca'u. Benign tumors baqaqsaa qofaan yaalamuu danda'u. Malignant tumors yaala isa cimaa kan barbaachisuu fi nama ajjeesuus danda'u. Inni lammaffaan gosti lammaffaan tumor sammuu lammaffaa yookiin metastatic brain tumors kan jennuunidha. Gosti kuni seeliin kaansarii iddoo qaama keenya birootti biqilanii booddee gara sammuutti kan babal'atanidha. Fakkeenya kaansarii harmaa, kaansarii gadaamessaa fi kaansaroota gosa biroo irraa ka'uun gara sammuu keenyaatti dhufuun tumor sammuu kan ta'anidha. Brain tumors kuni sadarkaalee hedduu qaba. Cimini dhibee kanaa sadarkaa akkaataa WHO yookiin World Health Organization kaa'een sadarkaa 1 hanga 4tti tarreessee jira. Sadarkaan kunis akkaataa mana koofsaa dabaluun cimini isaas dabalaa deema. Sadarkaaleen dhibee brain tumors kana maali? Tumor kuni walumaa galatti sadarkaa 4tti addaan bahuun ilaalamu akkaataa WHO World Health Organization kaa'etti. Sadarkaa tokkoffaa kan jedhaman suuta kan guddatan, hammeenya guddaa kan hin qabnee fi maayikirooskooppii jalatti yeroo ilaalaman seelii sirrii yookiin noormaalii fakkaatanidha. Yeroon dheeratus fayyuu kan danda'anidha. Sadarkaan lammaffaan suuta guddatu maayikirooskooppii jalatti seelii sirrii miti yookiin abnormaalidha. Tishuu naannoo jiranitti dabruu danda'u. Gara kaansarii isa cimaatti jijjiiramuus danda'u. Sadarkaan inni sadaffaan seelii sirrii hin taane saffisaan kan oomishanii fi maayikirooskooppii jalatti sirrii kan hin taane yookiin abnormaalii kan ta'anidha. Gara kaansarii sadarkaa cimaattis jijjiiramuu danda'u. Sadarkaan inni afuraffaa fi inni cimaan seeliin sirrii hin taane saffisaan kan wal horanii fi maayikirooskooppii jalatti yeroo ilaalaman amala baay'ee adda ta'e mul'isu. Guddina isaanii saffisuuf hidda dhiigaa kan uummatu ta'u. Walakkaa yookiin jidduu isaaniitti seeliiwwan du'an ni hammatu. Mallattooleen brain tumor namatti fidanii fi miidhaa tumor kanaan wal qabatee dhufu kan akkamiiti? Miidhama miiraa yookiin emotional side effects kan qabanii fi dhibeen yookiin tumor kana qabaatu yeroo beekamu miira rifannootaa, miira sodaa, miira abdii kutuu, miira ofitti amanamummaa dhabuu dhufuu danda'a. Yaalli inni cimaa fi barbaachisaa ta'es mallattoolee kanarratti gorsaa fi yaala adda addaa kennuu ta'a. Dabalataanis naannoo tumor sun irratti biqileen wal qabatee hojiilee qaamota saniitiin wal qabatee mallattooleen adda addaa ni mul'atu. Miidhamni inni biraa miidhama hubachuu yookiin cognitive side effects. Dandeettiilee akka odeeffannoo hiikatti jijjiiruu fi waliigaltee yookiin communicationin hir'achuu, jechoota dubbatuuf filuu dadhabuu, xiyyeeffannoo godhuu fi wantoota yaadatuu dadhabuu ni mul'atu. Amalli kunniinis yeroo tokko tokko kan wayyaahanii fi yeroo tokko tokko ammoo itti abaasuu danda'u. Yaala tumor kanaan wal qabatee boodaan ogeessi garaagaraa mallattoo kanneen yaaluuf gargaarsa godhuu danda'u. Miidhama qaamaa yookiin physical effects kan uumamu ta'a. Yeroo tumor kunniin yaalaman miidhamni garaagaraa argamuun beekamaa fi dhaabbataadha. Miidhamni kunniinis namarraa namatti garaagara ta'uu danda'a. Yaalli tumor kanaa dhaabbata namaa jijjiiruu danda'a. Jajjabinaaf dandeettii hir'isuu danda'a. Hojii idilee hojjetuu dadhabuun argamuu danda'a. Dabalataanis mallattoon akka dhukkubbii, hurgufamuu, dadhabbii, lolloojjii, bowwoo fi rifeensi namarraa dhumuun ni mul'atu. Namootni hedduun kan tumor kanaaf saaxilaman dursanii hubannoo garaagaraa fudhatuudhaan mallattooleen kunniin akka dhufuu danda'an beekan itti amanuun xiyyeeffannoo isaanii dhimma jiraachuu dhabuutiif yaala barbaachisu irratti of kan jajjabeessuu ta'u. Kunis wanta hedduu gaarii ta'edha. Dabalataanis gargaarsaa fi gorsa kamuu ogeessota waliin marii gochuun baay'ee murteessaa kan ta'edha. Tumor sammuu kana akkaataa garaagaraatiin yaalamuu danda'a. Filannoolee garaagaraa kan qabu ta'a. Filannooleen tumor kana ittiin yaallu. Haalli tumor sammuu kan godhamu saayizii yookiin hamma tumor ilaaluun, gosa isaa beekuun, sadarkaa isaa addaan baafatuun, qaamota tumor kanaan miidhaman addaan baafatuun, ammas dabalataan tumor iddoo biraatti faffaca'ee jiramoo,
miidhaan isaan wal qabatanii dhufan jira moo fedhii fi hubannoo dhibamaa ammas fayyaa qaamota biroo addaan baafatuun yaalli kan godhamu ta'a. Filannoolee yaalaa jiran baqaqsuudhaan yookiin sarjariidhaan kan yaalamuu fi keemooteraappii yookiin dawaa garaagaraatiin kan yaalamu ta'a. Balaqqeessa ifaatiin raadiyeeshin isa jennuu fi kallattiin yookiin taargeetii teraappiin kan yaalamu ta'uu danda'a. Yaalli kunis wal duraa duubaan yaalamuu danda'a. Fakkeenya yaalli duraa baqaqsanii yaaluun yoo ta'u itti aansee yaalli balaqqeessa ifaa yookiin raadiyeeshin kan godhamu ta'a. Dabalataanis dawaan garaagaraa kan kennamuuf ta'a yookiin kallattiin iddoo san irratti hundaa'uun dawaa tokko yookiin dawaa lamaa sadiitti gargaaramuun kan yaalamu ta'a. Dabalataan ammas yeroo tiyuumar kana saayizi isaa hir'isuu ta'e yookiin guutumatti muranii baasan qaama tiyuumar kanaa irraa hamma ta'e yookiin saampil fudhatuun qorannoon irratti gaggeeffamee erga jedheen booda yaalli itti aanu filannoo akkam akka ta'e yookiin filannoo kam akka wayyu maal akka ta'e murteessuu kan itti deemamu ta'a. Kaayyoon balaqqeessaan yaaluus ta'e dawaadhaan yaaluu tiyuumar kanaaf baqaqsaan erga godhameen booda wanti hafe yoo jiraate yaaluu fi guddina tiyuumar kanaa ukkaamsuuf kan godhamudha. Yaalli kunis mallattoolee yaala tiyuumardhaan wal qabatee dhufu hir'isuu ni danda'a. Sadarkaa tiyuumar kanaa irratti hundaa'uun yaalli akkamii akka godhamuu qabuu fi wantoota yaalaan wal qabatanii dhufan dursanii hubachuun baay'ee murteessaadha. Haakima yookiin ogeessa yaala kana keessatti hirmaatan kamiyyuu waliin haasa'uun marii gochuun baay'ee barbaachisaadha. Yaala kanaan wal qabatee miidhama yookiin saayid effektii dhufuu danda'u yaalamuu kan danda'anii fi akka hin uumamnes hambisuun ni danda'ama ta'uu wanta danda'uuf ogeessi garaagaraa walta'iinsaan kan yaala kana irratti hirmaatan ta'a. Yaalli walta'iinsa ogeessaa garaagaraatiin godhamu kunis baay'ee barbaachisaa fi isa baay'ee murteessaa ta'edha.